السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أمة كينيا. Akadim nufana kamar kenya namni milkau bedudu afijirenyan kabachu da cimse karana bi kenya sahabu tarati lalachu fakenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawwattoota keenya akkam jirtu nagaadha ma akkana urgufamta naan jechuun keessaniin mala karaa biyya keenyaatu na urgufa waan biraatii miti eessa dhayxaa naan jettanii wallahi kaleessa eegame magaalaa Finfinneetii baanee karuma deemaa jirra gabaasa isinitti gabaa eessa dhaqaa jirtu yoo jettanii amma kaleessa eegaa kaanee ciroo gallee ciroo kaanee fedhii rabbiitiin gargaarsa rabbiitiin galamsoo fi machaaraa fi miicata dabarfannee kotora dabarfannee balballeetii amma magaalaa Gaadullootti seenaa jirra rabbi jedhe magaalaa Gaadulloo dhiyaa Harargee jechuudha dhiyaa Harargee aanaa Habroo onaa aanaa Daaroo Labuu Habroo jedhamti Gaadurii naannoon amma jiru kun dur waraanaan keessa ture har'a sinitti ni madda gaa'ee dhiirootiin kun waraana turte illee naan jechuun dhabamtu numa jirti gaawwanni kun xiqqoo warri naannawa kana na wajjin turte illee numa turanii namoonni akka Boonsaa Galamsoo faan loltuu Nujuumaan faan maali sabboontuun faan kaduute naannoo sana jirra amma magaalaa Gaadulloon jira Gaadulloorraa ijoolleen jirtu gaafa san ijoolleen Awwisoo Odaa Bultuun keessaa ijoollee Zuu 23 karaa irratti dhooyte ijoollee Zuu 23 karaa irratti dhoofte ijoolleen sun ijoolleen Awwisoon Odaa Bultuun naannoo sana hin jiraafan amma kana si yaadachiise almuhim guyyaa irraa da'awaa guddaa tokkotu deema inshaallah rabbi keenya nu gargaare itti jiran nagaay waan keenyatti faaruun kan rahmaani galanni kan rabbeeti ambii masjida nurraa gubaa nuti masjida jaarranna abba ambii masjida nurraa onsaa nuti masjida guuttanna inshaallah keessa deemnee jechuudha ambii wanni isaan kana godhanii fi gabaabumatti ergaa hedduu of keessaa qabdi ergaan isiin qabdu keessaa waan keessa keenya akkuma jirutti dhiifanne waan alaa orminutti jiru immoo yoo haasoyne waan hedduudha jechuudha waan keessaa qabna waan keessaa walitti malee naasaannu waan alaa immoo eenyu kun haasofna waan alarraa nutti jiru jechuudha ambii akkuma beekamu amma duraa ummata keenya ummata naannoo keenyaatii fi Baniishangul walitti buusuudhaaf afaan Oromoo dubbatanii ummata Baniishangul kaleessa waan jarri irratti raawwachaa turan akkuma beeytanu naannoo nama masjida nu jalaa gube kun naannoo keessatti bulchaa ofii guyyaa saafaa qawweedhaan geessee ajjeesee jechuudha naannoo keessatti jaarmee adda addaa baajeta mootummaatti gargaaramee jaarmee adda addaa oomishatee yaada kuusee hayyoota biyya alaatii fi abbootii amantaa maqaa abbootii amantaa dhugaatiin jedhu baay'een abbootii amantaa maqaa kan gartee biyya alaa taa'ee hoogganu durfamanii tarkaanfii masjidatti fudhatame kun tarkaanfii masjida qofaatii miti tarkaanfii dhimma majlis masjidaa qofaatii miti tarkaanfii waa hedduu of keessaa qabdi ummanni keenya diin isaa fedha masjida isaa fedha aqiidaa isaa fedha akkuma beekamu bara 2004 akka lakkoofsa biyya keenyaatti aqiidaa akka nuti itti barbaannutti amantan malee akka keessanitti amanattanuu jedhanii sheekii Lubnaan irraa nuu fidan egaa humni kan rabbiiti giidoon kan rabbiiti wanni sun cabxee keessa dabarfannee jechuudha amma
siyaasaan gama kana gama ummata kaabaatti garagalte aangoon harka ummata keenyaatti dhufuun takka raffise isaan bulchaan jiru. Qabeenya Oromoo kan gabishuu kan inni achi qabu jalaa gubanii yuunivarsiitii keessatti ijoollee keenya fayyaa erginaarreef kanuu erganii kana hunda eega ta'anii booda jala baasuu diddee ummanni keenya obsaan bira dabarfachuu bira tarkaanfatee Baaleetti waan jarri hojjetan sana hundaa wajjiniin ummanni Baalee araaraan waan jarri nurraan ga'e inumaa himachuu dhiisaniiti. Maaliif jennaan waa tokko deebisuu didanii obsaan tarkaanfatanii didanii araarri jidduutti ba'ee Baaleetti tasgabbii bu'ee yeroo nuti dhaynee keessa qorannu isa kan Baalee sanas namni hojjete ummata Baalee isinitti hin fakkaatin yookaan ummata keenya kan dur Baaleetti godaanee miti nama biraa keessa jira. Nama biraa keessa taa'ee akka kana goosise warruma har'aa masjida keenya mooxaatti gubeetu kana goosise. Kanaaf guyyaa har'aa magaalaan adda addaa waraabeen yookaan magaalaan Siltee naannoo Silteen Chaahaan naannoon Innamor Ciroo Baha Harargeetti akkasuma Mattuun Ilubaaboor naannoon adda addaa fincila naannoo masjida keenya gubamee kana mootummaan federaalaa nurraa hadhaabuu jedhanii ibsa ejjennoo kaleessa naannoon Sumaalee Mustafee taan wal qabatee jechuudha bulchiinsi kaleessa balaaleffatamaa oole akkuma beekamu wanni ummanni keenya beekuu qabu mana amantaa isaanii har'a nutu eeguu qaba. Maaliif jennaan ofumaa gubanii jaratu liqii kaffalate jechuun mala amma karaan kun wal jalaa fakkaataa magaalaa Gaadulloo ga'ee mee karaan kun kanuma fakkaatti dhiiroo. Ijoollee salaamu alaikum. Akkasii jirraa ummata keenya mana amantaa naannoo Oromiyaa jiru kan naannoo Kibbaa jiru kan naannoo adda addaa jiru ofumaa isaaniitii tarkaanfii itti fudhatanii kunoo akkanaa isa nu asii gumneef achii kana godhani jechuudhaaf qophaa'uun isaanii ni mala. Kanaaf itti dammaqee ummanni keenya itti dammaqee ofumaa isaatii akka kanaan dura godhaa ture keessatti kutaalee sadan Jimmaa fi Lubbaaborii fi Wallagga keessatti akka godhaa ture sana cimsee guyyaa inni eegu keessa jirraa jechuudha. Akka fakkaattuun garuu hojii itti aanutu jira. Hojii itti aanutti deemanna nuti inshaallah yoo Rabbi jedhe hundaa amma gadi wanna jechuun nu barbaachisu akkatti hojjetan ni beeynas ni qabnas biiznillaahi ta'ala. Amma sagantaan keenya gara da'waadhaaf magaalaa Gaadulloo ga'ee hanganuma naa gabbifadhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Ulfaadhaa ati haasa'e raangaafadhaa. بسم الله الرحمن الرحيم دعوتوتا يولا بك دعوة كان أغدي كذي فموني بيتني مكان سامان أستاذ رأي جدًا كل ألو إرمان جرامي كرمسرين جرامي أيه مربى وانت جربوا برباتشوا يروم مسجد كوباني جدًا أكواني إسلام ما دبم سيسني ويأكد مكانه إسلام ما قلبي كيستي مسجد كان يجار نوتي إسلام ما دروف كيستي جار كانتي أكان إسلام ما نجارة مكايتي مسجد نجارة مك كم مسجد يجارة قلبي دام قلبي تو مسجد يجارة وانته في جرّي رو مسجد جوباني جدّانو موكا جوباني ورقرّو جوباني ماله وان إسلام ما جوبانا كان سنة ومن كينيسي مسجد النجلا جوبته جوب بالالفتشوني عارون لولوني وما أمانتان كينيا إتنوا مورا وان قلبي كيساتي جالته متنامني utuma sabaru isa komatamnu isa ummanni islama akkas ta'e jedhanu isa ashabbaariidha jedhanu akraariidha isa jedhanu insa baraturre garuu maal goonanni kun dirqamaan namni ol ka'e jaallatee miti jechuudha. Inni boo'u inni gadi ba'u inni ol galu inni iyyu kuni ummanni kuni islaamummaa waan keessatti gadi ijaaramee jiruu fi sodaatee miti yookaan ammoo wanti inni calliseef gowwoomee miti. Islaamummaan gowwummaa miti aslan namni islaama haqiiqaa ta'e nama islaamummaa ofirraa deeffatu waan ta'e waan beeknuufi kun ammoo durii kaaseeti jechuudha. Durii kaaseeti duriitii kaaseeti jechuudha. Islaamummaarraa deebisuun malee waan reefii miti. islaamummaan namni jiraachisu namni masjida rabbii jiraachisu nama iimaana qabu innamaa ya'muru masaajida Allaahi man aamana billaahi wal yawmil aakhir wa lam yakhsha illa Allah rabbiin malee nama waa takka illee sodaa hin qabnedha kan masjida
masjida jiraachisu. Kanaafuu uummanni Islaamaa eessattuu iyyuu masjida hin jiraachifannaa. Islaamummaa keenyas hin jiraachifannaa. Irratti hidhamnus, irratti rukutamnus, irratti ajjeefamnus, irratti ari'amnees, hidhamnees, rukutamnees, jibbamnees beekna. Haarawa miti kuni waan fedhan yoo nurratti hindeeffannaa. Masaajida keenyarraa bakka ibaadaa keenyarraa hindeeffannaa. Kanaafuu bakki deemaa jirru kunis islaamummaadhumaaf bakka buunee nama tokko nama lamarraa nama sadiirraa biyyarraa bakka buunee dhayneewaa shi'aara islaamaadhaa mul'ina islaamaadhaa bakkee baafnaa laata da'waa islaamaa nasharraa laata jedheeti namni hunduu gara dandahetti kan deemu kan baha deemaa jiru kan kibba deemaa jiru kan lixaa kan bahaa guutuun du'aataadhaa namni deemaa jiru kuni islaamummaadhumaa fi du'aannis waan rafetti hin fakkaatin waan bakka geenye siyaasni jijjiiramnaan yookaan Oromoon bakka qabatee biyya qabatee biyya bulchuu ta'e jennaan du'aanni waan callise wayisni itti fakkaatini hin callifne du'aanni gaafa rakkoo akkuma kaleessaa kanatti gadi baha namni keenya islaamummaan tuqamnaan namni rafee bulu hin jiru kana beekuu qaba hawaasni keenya bakka jiru. Hawaasa keenya daaroo labu kana fakkaatti uummanni biyya uummanni naannoo kanaa qotatee bulaadha ammaas deemina gara gandaatti ilaalle araddaan daaroo labu gaadulloo eega dabarfannee kunoo dirree diimtuudha uummanni galgalaa ganama akaafa hedduu hojii hojjeta namni naannoo kana lafti gubbaa olii sana ciisaa uummanni as ciisa warri waa hojjetu lafti immoo gubbaa olii sana ciisaa beeki lafa keenyaa fi nama keenyas rabbii walitti dhufu isiniin jecha aanaa Habroo aanaa daaroo labu magaalaa gaadulloo dabarfanne inshaallah halloo goobaatti deemuutti jirra inshaallah gara halloo goobaa jedhanii egaa gara halloo goobaa karaan gara halloo goobaa geessu kuni karaani rimeetti babbaxxee bakka jedhamu amma naannoo agamtii fi arooressa keessa dabarfataa jirra. Egaa